Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota peejii qeerroo bakka jirtan nageenyi badhaadha. Nageenyi kiyyaa kan kabajaa kan jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haga'u isin jira. Gaan irrammoo waa'ee Facebook halaalla jechuudha. Amma dura karaa namni nama xalafee ittiin ofirraa beekanuu fi itti ofirraa deebisanuu gadhiisuun kiyya ni yaadatama. Har'ammoo gaafii namoota baay'eetiin gosa tokkicha kan gaafatamu wal qabatee jechuudha. Kanaasuma irratti yeroo tokkoon isin deebisa jechuudha. Innis maal jettan karaa namni fedha keessa hin addatti post isin jala godhu share isin jala godhu sana karaa ofirraa ittiin dhorkattan jechuudha. Namoonni baay'een ka gaafattan inni kan biraan immoo friendii keessan jechuudha. Namni isin gaafachuu hin danda'u namni gaafachuu hin danda'u ka jettan jechuudha. Asumaan isin agarsiisa. Sana dura YouTube kiyya namni hagayoo naatti beeksisa taatanii jettan guddaa galatoomaa isin jedha. Warri immoo ta'uu barbaadan asumaan qeerroo app jettanii barreessanii sana booda akkanatti isinii baha. Qeerroo app ka jette kana search instead for qeerroo app ka jette kana jechuudha. Yeroo tokkoof cuqaastan jechuudha. Waggaa cuqaastan akkanatti isinii baha. Viidiyoo baay'ee kana jala gadhiisin jira. Subscribe akkanatti gootanii mallattoo asirratti argamtu kana jechuudha. Si'a tokkoof akkanatti cuqaastan jechuudha. Amma gara Facebook adeemna. Jalqaba irratti kan nu laallu jechuudha. Karaa nama jala gadhiisu ittiin ofirraa dhorku nama kana jechuudha. Anumatuuf jala gadhiisee beekaatan of jala gadhiisee isin agarsiisufanii fedhii kiyyaan addatti ani hin gadhiifne na jala gadhiifame. Nama tokko jala gadhiisuun immoo akkuma isin hubattan jechuudha. Nama baay'een ni beeka jedhee yaada maquma isaa seenna jechuudha. Maquma isaa erga seennee booda asumarraan dhumne share ka jette kana kunoo barreeffamaanis gosa barbaadneen erguu dandeenya jechuudha. Kunoo haala kanaan seenneetuma post gochuu dandeenya jechuudha. Nama barbaadne jala jechuudha. Nama hin cufatiniin sana ofirraa dhowwachuudhaaf sarara sadi asiin seentanii sana booda settingii seentanii ammallee settingii seentanii kanatti settingii seentan jechuudha. Waggaa seentan akkana gadi barbaadan jechuudha. Asirratti privacy settingii gara jalaa timeline and tiggen ka jettu kana jechuudha. Yeroo tokkoof akkanatti cuqaastanii sana booda who can post on your timeline ka jette kana jechuudha. Only me ka jette kana buufattan jechuudha. Only me ka jette kana buufattan jechuudha. Inni kan biraan immoo gadi taane who can see what other post on your timeline eenyu arguu barbaada nama haala sanaan sirratti gadhiiseedha. Kana booda isin gosa barbaadan irratti buufachuu dandeessanii kana keessa gaa baay'eetu jira. Who can see post your ticket in your timeline ka jedhu kana baay'ee jira jechuudha. Isin kana keessa deemtanii ilaaluu dandeessanii. Inni kan biraan immoo privacy setting ka jette kana seentan jechuudha. Friendii akka namni isin gaafatu gochuudhaaf warra gaafattan jechuudha. Warra beektan silaan beektanii waggaa keessa seentanii kana keessa baay'eetu jira. Akkuma isin argitan jechuudha. Jalqaba irratti kan isin dhufu who can see your future post jedha. Gadaanee limit who can see posts jedha. Who can see the people page and list you follow jedha. Who can see your stories jedha. Kana keessa kan friendii keessan jechuudha. Kun asirratti kan argamu who can send your friend request jedha. Sana waggaa kanatti seentan jechuudha. Asirratti everyone ka jedhe kanarra buufattan jechuudha. Kana booda abbaan barbaade isin godhachuu danda'a. Ka gadii kanarra immoo yoo bu'attan jechuudha. Friend of friend keessanii qofa isin godhachuu danda'a. Namni biraa dhufee isin godhachuu danda'u jechuudha. Egaa akkuma argitan karaa kanarra waan baay'eetu jira. Isin ilaaltanii itti godhachuu dandeessanii as keessaan who can look you up using the email address you provided jedha. Kanas email keessan yoo dhufachuu barbaadan asin dhufachuu dandeessanii. Gara gadii kanatti immoo who can look you up using the phone number you provided jedha. Kanas kana lakkoofsa keessan abbaan arguu barbaade waan kana keessa deemtanii ilaaluu dandeessan jechuudha. Nama lakkoofsa keessan arguu barbaadan asirratti yoo seentan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo seentanii haala kanatti isin baasa everyone friend of friend jedha. Isin ka barbaadan irraa buufachuu dandeessan jechuudha. Egaan kana fakkaata barnoonni irraa waan dhaggeeffattaniif galatoomaa share waliif godhaa biraa ga'uu keessatti jechuudha. Namni fedha keessa hin addatti share isin jala godhu kun waan baay'ee rakkisaadha. Waan isin hin feene isin jala gadhiisuu danda'a jechuudha. Kun baay'ee rakkisaadha. Nama baay'eetu itti rakkatanii waan kana gaafii irra jabeessanii gaafataranii kana share waliif godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.